Ashama akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa keessan isiniin jedheen jira. Akkam jirtu ani jira galata Waaqa galata Rabbii galata Abbaa Uumaa isiniin jedha. Isinirreen baganaa jiraattanii isiniin jedha. Ayyee guyyaarraa viidiyoo wayii qabadheen dhufe innis maali inni viidiyooni wanta isinitti agarsiisa jedheen. Maaliif yeroo biyya keenya gallu wantoota nu barbaachisu jechuudha. Yommuu fedhii qabattanii koomentii barreessitanii laayikii gootanii achumaan sabiskiraayibii yoonaa gootanii wantootaan bibbitadhu hundaa asinitti agarsiisa jechuudha. Maaliif wantoota nu fayyadu malee hin bituwani jechuudha. Akkasii isiniin jedha biyya keenya keessatti maaltu nu fayyada irra jireechaa maal deebisnee maallaqatti irree gurgurachuu dandeenya wanta jedhu tokkon isinii qabadhee dhufe jechuudha. Gatii madaalawaadhaan bitama innis. Akka na hordofaa isiniin jedha algaa libsiidha uffata algaa jechuudha akkasii isiniin jedha isinitti agarsiisa amma tokkochumaan isinitti agarsiisa jechuudha maaliif ganaan diiguu jechuudha akkasii isiniin jedha ayyeen nama duuka bu'aa anaffeerraa kooti egaa ka algaa libsiitti isinitti agarsiisuudhaa deemu isa kana jechuudha biyya keenya keessatti kan itti nu barbaachisaa jechuudha uffata dhugaa akkatti hin diige isinitti agarsiisu qabu baay'ee guddaadha. Diraamaa 150 jechuudha. Dhugaa odoo ibsan sirriitti hanifu ta'ee baay'ee tokko bareeda isiniin jedha. Dhugaa isiniin jedha baay'ee tokko furdaadha isiniin jedha. Akkasumallee algaa guddaatti ta'a jechuudha. Diraamaa 150 qooda kafana sumuma jennee kafana yeroo binnu maallaqa meeqan akka binnu hin beekna qooda kafana onyuu binnu algaa libsoota kana in ulfaatu kiiloo sin kaasu kana binnee kana yoo bitanne biyya keenyatti irree naannoo birrii 5,000tti gurgurama jechuudha. Kuni 5,000 jechuudha biyya keenyatti isiniin jedha. Asitti immoo diraama 150 baay'ee tokko bareeda bitadhaa isiniin jedha. Iddoon ani bitee orjinaara isaa fidu jechuudha. Warri inni barbaadanii koomentii jalatti bilbila keessan barreessaa seefi godheen liinkii siniif erga jechuudha. Akkasitti kanarraa ordarii godhattu sinii dhufaa jechuudha. Akkasii diraayivariin immoo firiidha. Firii diraayivarii yeroo jedhu sinii gala jedhee yaada. Diraayivarii yeroo jedhu gatiin ittiin sinii fidan mana keessanitti tola isinii fidu jechuudha. Akkasiin isiniin jedha warroonni Dubaay jirtanii koomentii jalatti barreessaa wanta sharikaan kuni wanta babbareedaa fidaa isiniin jedha. Maaliif uffatuma kaanirra yoo bitachuu barbaaddanii orjinaara nuuf fidan yeroo hunda beeka uffata hunda jechuudha. Akkasila ta'ee fi orjinaara yoo bitachuu barbaaddanii ani kanan irraa bitadhu sharikaa baay'een beeka waan ta'eef isiniif himaa koomentii barreessaa isiniin jedha. Sin fayyada jedheeni kanan fedhe jechuudha. Kuni hedduu tokko inataa baay'eedhaan jira kararii baay'eedhaan jira. Ani amma fakkeenya kanuma ta'ee kararii 3 inin bitee jechuudha. Kalarii 3 inin bitee jechuudha. Maatima keessanii birrii qooda uffata bittanii dhugaa isiniin jedha ijoollee keenya uffanni biyya kanaa uffanna si gadeen hin bareedu waan tokko hin bareedu dhugaa anatu argee isiniif hin jedha dhugaa rabbii jechuudha. Garuu immoo kuni osoo bitame baay'ee bareedaa isiniin jedha ijoollee keenya maatii keessanii fi qooda uffata bittanii fi qooda tishertii bittanii fi qooda caammaa bittanii fi kana bitaa fitoo galaayii kana bitaa fitoo ergaa fi isiniin jedha. Maaliif kuni orjinaara jechuudha. Keessattuu miini Dubaay biyya keenya keessatti widdiidha jechuudha. Kunula akkatti bareedu dhugaa rabbii dhuguma rabbiitii baay'ee bareeda. Maaluu qaba jechuu dandeessu wantoota wajjin jirus isinitti agarsiisa isiniin jedha. Akkas ilaali baay'ee bareeda. Akkasitti dhuguma rabbii baay'ee tokko bareeda jechuudha. Inataa baay'eedhaan jira jechuudha. Akkas isiniin jedha. Keechisaa immoo akkasii. Kuni duuba isaati. Algaarraa baay'ee bareeda dhugaa rabbii bitadha isiniin jedha. Sharikaan ani kanarraa bite isiniifani sheer godha jechuudha. Ijoolleen Dubaay keessa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa bilbilaa keessanii barreessa hundi
algaa libsii hoggaa onlaayinii irratti gurguranii orjinaala nuuf fidanii kan akka nu maradhee nuuf fidan. Inni kun anirraa fayyadamaa jiru kun immoo garuu anuman ina taanani maraxeen naa fidaa jechuudha. Baay'ee gaariidha isinin jedha. Wantoota duukaa jiru isiniifan tagan agarsiisaa na hordofaa isinin jedha. Akkasii isin fayyada jedheeni beekaa caammaa osoo hin taane kan nu fayyadu wantoota kanarra. Uffannis biyya keenya keessatti uffanni nuti asii gatii guddaadhaan diraama 100, diraama 200, diraama 300 binnee gallu hin ciccita. Namni tola nurraa fudhatu hin jiru. Namni birrii Itoophiyaa birrii 100 kan namni nurraa bitu hin jiru. Kan nuti biyya kanatti birrii 100 binnee uffata jechuudha. Isa kana immoo yoo ta'e deebistanii irree hin gurgurattu. Misgaana irree qabdu. Maatii keessaniif kana bitaa fi isinin jedha. Kuni gorsa kiyya. Gorsa obbolummaati. Dhugaan isinin jedha. Kana bitaa fi maatii keessanii qooda uffata bittanii fi galtan uffata biyya kanaa bittanii fi galtanii guyyaa lama uffatanii sassalbaa jira jedhu dallaarratti raaru jechuudha. Hin gatu jechuudha. Warroonni baadiyyaa fa'a. Kanaaf isinin jedha. Kana bitaa fi isinin jedha. Kuni baay'ee rakasaa. Baay'ee bareedasii baay'ee namatti tolasii wanta bakka misgaana qabdanii irratti hojjedhaa isinin jedha. Uffata bultoo jettanii walitti hin guurinaa isinin jedha. Ishee akkasumarree qamisii babbareedaa warroonni barbaadan bitachuu warroonni feetanii yoo eeyyamamaa taatanii koomentii jalatti barreessaa. Subscribe na godha, share na godha isinin jedha. Tuuttaa babbareedaa hin bitanne wal jinaara yoo jettan zin jedhanii yeroo salbaaja finne ishiin boru ciccita jechuudha. Amma tokko jechuudha. Akkas isinin jedha. Appilikeeshiniin irraa bitadhu isiniifan himaa isinitti agarsiisaa isinin jedha. Ishee akkasuma na duukaa bu'aa. Kun kanuma wannuti jechuudha. Kan algaa libsii ammaati. Maalinni kan tiraasitii tokko meeqa akka qabu isinitti agarsiisaa jira. Tokko